Raastaa fariyaan maqaa makeeti. Raastaa. Maqaan kiyya kun itti ulfaata namni baay'een ni beekta Oromoon. Sirba yoo bara beeka keessa kan jalqabde. Teefshaal ispiikar hojjannee maal jennee mana barumsaa keessatti mucaa tokko wajjin laayivii uummataaf dhiyeessine. Meeshaa muuziqaa maal baran? Waggaa dheeraa yaan kooti sirbaa ture. Bubbulteetta. Yeroo baay'ee sirboota ammayyaan taphadha sirboota qamariisuuf sirboota alibirraa. Ijoolleen dirree kana yeroo baay'ee egaa harargeessu yoo jenne sirbatti yoom dhufteetti hin jedhan. Jechuun Finfinnee keessatti sirba jalqaba kan sirba qamari. Baay'een isaanii immoo sagalee qabus. Kun bishaan manatti bishaan. Moo ciqilfachuudha. Ciqilfachuudha. Adareen biyyooda Isai Deevoon osoo jirti deevoo biratti. Deebii filaannee Biyyoo adaree biyyoo magaalaa. Albeema hojjechaa jira jette. Qabiyyee albeema kee irraa waa dubbannu xiqqoo mushee. Yaasoo adeeroo yaasoo kabbabaa. Yaasoo kabbabaa. Isaan tun afaana jira. Albeema ajaa'ibaa hojjechaa jira hin jedhin. Viidiyoo babbareedduu kana argaa jirru erga Eeliyaas dhufee. Artistoota baay'ee albeema fudhee dhufaa jira jedha hundumtuun. Namumti fidee haasofsiisu yeroo dhiyootti fudhee dhufaa jedha. Yaa kilaba hojjechaatiin albeema hojjetu. Galgala kilaba hojjechaan bula. Guyyaa boqonnaa gaafan qabadhu istuudiyoon bula. Naayit kilabiin kun garuu xiqqoo ishee artii irratti miidhaan fidu namarratti jechuudha. Galgala garuu baay'ee nutti tola. Galgala immoo amma fakkeenyaaf maatii arguudhaaf waggaa lamaan waggaa sadiin hin deema. Garuu sirba tokkoon sirbisiisuu barbaadan. Osoo guyyaa tokko silanaaf gabuute si gadi lakkisu yoo yeroo dabarte. Baandiidhaan jenna gaa.